Laalaa gajoolleen keenya akkasiin biyyi ormaa keessatti ta'aa jirtu jechaadha. Jalataa hin dhaggeeffachaa ture dhugaa dubbachuudhaaf tana. Anas gisee tokko akkasitti bishaan irratti naqxee nutti gubataa dhabeettu. Erga namoonni hariin kun bahanii himatanii warri himanne immoo warri gubaa fi dhoksatan immoo meeqatu jiru? መሪው ግን እንዳይዘጋባት መሪ እንዳታሳይ ማለት ሙጫ ከነጋ አኩመ ተእቲ halkan edaa harkaa baafatanii jiru madaamirkaa jechaadha. Isa siin ajjeesuu jettee jedhaa jiru. Yoo dandeessan haga dandeessanitti osoo viidiyoo tana laaluu baattanii gaariidha. Waan garaan keessa laaluu hin dandeenye jechuudha sii galee waan ajaa'iba. Yeroo faannoon uummata keenyatti akkas taphattee harka kana irraa murtu jechaadha. Ilaaluurra wanti nama gaddisiisu hin jiru. Isa qofa osoo hin taane Oromoo tana keessa ummata bineensa tokkotu jira natti fakkaata. Ummata bakka irraa deemuu fi bakka itti deemu hin beekamne. Oromoof Oromoonis walitti deebi'ee jechaadha. Konkolaataatti dhee wal harkisaa jira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشمار كفوني ردت وطاف كبجمتوت أورو الشو أكم نافجت جرون جرني عافيان أكم من سنين جدا حرس فيديو كبراتين سنين دي بيتنجرا أكم بيكم فيديو ببار صوبشان شو كان فتازنا تنجن كان مو يدو كان سوشال ميديا رأتشي بچا دي ماجران رتي كيادة كني كني نلتا إسن حمد عمر فيديو تين ولين ترون دقتين عيشارا فيديو كالي سارتي مو إجولي بي إيسا فوتو جدينا جدي سينغا فدينا نجارا ijoolleen hedduun tokko achirratti yaada keessan kennitanii jirtu jechaadha. Biyyuma harii waamtanii wamtaaf hin jiru isinii galee wamtaaf hin jiru. Kanaaf meemee ijoollee biyya eessaa fuudhu jedhee tokko garuu irra hedduun keessan arsii jettanii barreessitanii irra ijoollee arsiitiin hordofama maaliifuu babarreessitanii jirtu jechaadha. Hundayyuu argeera. Garuu immoo meemee kan laayikii baay'ee argate babarreessaati. Ijoollee biyya eessaa osoo hin fuudhee gaariidha kan jedhu babarreessaati. Anaaf immoo anaaf babarreessaati laayikii hedduu argatee xabbaaf na maaliifuu warreen gara chaanaalii kanatti haaraa dhuftan sabskiraayib gochuun dagatina. Yoo Oromoo taatan sabskiraayib godhaati. Jalqabaan isiniin jedha viidiyoo kanallee hundi keessanuu laayik gochuun dagatina isiniin jechuu barbaada. Viidiyoon kun akka inni namoota baay'ee bira qaqqabuuf jechaadha. Maaliif Oromoodhaaf sagalee haa taanu jechaadha. Viidiyoon hedduu tokko nama gaddisiisu jira. Isa fakka waliin laalu ta'a. Hamma xumura viidiyootiin waliin tura gara viidiyoo. Amriina biyyiitiin bultii jaalannaa fuulee fuusii fannee heerumsii baannaa karaan kana irra deemnaani akka manni keenya bu'uura taatu. Eessa adaraa akkasitti bareedanii fardaan eessa adaraa kun? Aadaa Oromoo durii isinii galee hamma afeerumni koo yeroo kana hafeem hamma innammaa bubbulu isinii galee inni yeroo durbi yeroo hamma liimooziin makiinaa danuu barbaaddi isinii galee beelloos akkuma 20 waan harii jira. Yeroo akkasii immoo fuudha jechuun akkasila isinii galee fuudha jechuun akkasi. Anis fardaan nama na wajjin nama natti heeruun fardaan immoo fardaan na barbaada. Nama ati jaallatte maatiin kee beekanii namni kun siif hin ta'u dhiisii siin jedhanii rutaadhaan jaalalli isaa karaa barbaade haa ba'u yoo siif danda'ame dhiisi. Sababiin isaa maatiin wanta tokko gaafa nu mormanii karaa isaan itti wanta sanarraa nu dhorkan dogoggora ta'us garuu sababii malee miti. Namni waggaa 8 wajjin jiraadhe qaba. Yeroon jaalalaan nama kana wajjin turetti maatiin koo namni kun siif hin ta'u dhiisii naan jedhaa turani. Ani garuu sababii kootiif abbaa koo ajjeesa jedheen wajjin galee jiraachuu jalqabe. Tuun isatti heerumiin mana maatii koo taa'ee piroosesii gara biyya Arabaa yaalamte. Isaa wajjin bultii ijaarradhes turtii waggaa tokko booddee viizaan naaf deebi'e. Bultii ijaarrachuu keenya kanaaf gara maatii kootti jaarsi hin argamne. Innis gara maatii isaatiitti nan geessine. Akkan gara biyya Arabaa dhufes natti jijjiiramuu jalqabe. Ana irratti malee maatii kee irratti akka maallaqa hin ergine naan jedhe. Inni baasii natti baasee hin qabu. Garuu immoo gaa'elli lama hin jiru jedheen maallaqa itti ergee lafas bite. Lafa bite kana maqaa isaatiin bite. Haa ta'u jedheen dhiise. Isa malee qarshii waggaa tokkoo fi ji'a 2 isuma irratti hin ergaa ture. Amma ergan baasii hamma kanaa baases manuma kireeffatee jiraatu keessatti ijoollee durbaa garaagaraa galfatee akka inni wajjin jiraataa jiru nagee. Yoo achitti haftee malee ati gallaansin ajjeesaa jedhee na dorsisaa jira. Kana dhiisuu fi waliin bultii ijaarradhee baasii guddaa baaseera. Galee itti fufee wajjin jiraachuuf immoo inni namoota garaagaraa wajjin jiraataa jira. Kanaaf mee utuu siin ta'ee maal gootu jetti obboleettiin ta'u. Wanta akkasiis jira gaasinii galee akka yaada kiyyaattanii duruma sirriin goone isinii galee maatiin osoo hin atu maatii walittiin dhufin akkamiin durbi kun maraatuudha amal tokko durbi kun maraatuudha isin kanarratti mee maal jettu?
Mucatti kana tu inni kisifatin darbuun barbaanne guys. Dhugaa rabbi akkas ture. Maadaamiin see kutaa ciisicha seet ol galtee isheedha ajjeesuu ka'e. Tiiktookii nama biraa bira seentee gastiira seentee jettee iyyaayee dabarsaa lubbuu koo ba'uuf jettee uummata kakaasee poolisoota achi kakaasee dammasitee lubbuu ishee olfattee jirti. Dhugaa rabbi jangna kun. Laala wanta kana. ወይኔ የለም ቢንዳዮን ሞኒት ቢንዳይሆን ሴቶቹ ለምን አይወጡ? ለመቼ ቦታቸው ሊሆኑ ነው? ዘመን ቢዋን ላይ ቢዋን ጀረስ አድርግ አጠገቡ ያሉ ሴቶች ሄሎ ሰላም አለይኩም اخوي انا ما اعرف المكان فهالمكان بيشترون واحده بي1 ما اعرف التاون بي1 دي يلم በአካባቢው ዲና በቃ ተሳስታ ነው ልጅቷ ቢናው አንቺ ዲዋን አጠገብሽ ያሉት ወደ ውጭ ይውጡ። አረ ልጆቹን ውጡ በያቸው በክርስቶስ ልጆቹ ቢዋን ራሱ ይታል ቢዋን ራሱ ይታል ከቡባን ዲ የለም ዲቱ ጋር አለ ቢት አለ ቢቆም ላይ ይቻለው ዲ የለማ akkasitti gaa barbaadanii poolisoota waamanii bilbilanii mucaa kana hambisuu danda'anii jiru. Laalaa erga mucaa hambisanii boodammoo መሪው ግን እንዳይዘጋባት መሪ እንዳታሳይ ማለት ነው። አሁን ይሰማል። አሁን ትራንስሌሽን ተቀብያለሁኝ። ራሴ ነኝ የከነሳኩት ፓስፖርት ተቀብያለሁ። እየሄድን ያለነው የ24 ቀን ደሞዟንና ሻንጣዋን ልንረከብ ነው። ከዛ እቤት ገብተን ሄደን እንተኛለን። ነገ እንገናኛለን። ማታ ከልቤ ነው አመሰግነው። ጌታን ዘመናችሁ ይባረክ። በእውነት በእውነት ትለያላችሁ። አይዞሽ እሺ እናት እሺ አሜን በአምላክ አሜን። በደንብ ፎቶ አንሱን። እንደዚህ በጣም ደስ ብሎኛል። እውነት የኔ ምርቃት ደረሰ የኔ akkasitti gaa mucaa kana hambisuu danda'anii jiru. Ijoolleen keenya akka jarritti miidhamaa jiran akka jarritti tuumamaa jiran hin beeknu. Warri gaa akkuma argitan asirratti wanti kun barumsa isinii ta'uu danda'a. Ilmoo gaafa biyya alaatti ergitanu waan danuu jira. Chaalenjii danuu jira. Yookaan bakka gaarii ta'uu dandeessu yookaan bakka isiidhaan madaalle ta'uu danda'a. Wama isinitti godhamus hin beeku. Jedduu kana gaa waa'eedhuma kanarrattis dudubbataa jirra jechaadha. Warri ilmoo keessan fuutanii birrii qofa yaaddanii biyya alaatti ergitan of eeggadhaa. Maatii qofa immoo osoo hin taane ijoolleenis maraattanii maatii jeeqxanii warri biyyaa baatanu wanti kun barumsa isiniif ta'a jedhee tayyaadhaan. Kalee galgala jechaadha. Mooniit faanii micayyoo san iyyi gizee jedhamee micayyoo san akkatti shinti beeti keessa iyyitu baay'ee natti dhagahame akka nama tokkotti akka namummaatti jechaadha. Amma ishiin dhaqxee taamiraffaan dhaqanii toopolis xaba deemanii mana yaalatti ergamti jedhanitti jala taa'ee dhaggeeffachaa ture dhugaa dubbachuudhaaf tana anas gizee tokko akkasitti bishaan irratti naqxee lutti gubataa dhabeettu isatu fuuldura koo dhufe. Nuti ijoolleen biyya arabaa jechaadha dhugaa dubbanna yoo ta'e haadha obboleeyyanuma keenya narree nyaatamnaa jechaadha. Obboleeyyanuma garuu akkatti hojjenneef hin beektani. Mee laayifii san dhaggeeffadhaa liikordii ta'ee jira. Laayifii san dhaggeeffadhaa raawwadhaame. Shamarra biyya arabaa maal keessa akka jirtu akkatti ishiin bultu akkatti ishiin jiraachaa jirtu hubadhaa tolaalaame. Sirriitti hubadhaa isarraa baradhaame. Nubuudhaaf fiiginaa. Erga warri bahaniyyuu akkas iyyatanu miidiyaarra akkas danatanii jechaadha. Warri immoo gubaa jaraan himanne warri immoo tiiktookii irra hin baane warri immoo gubaa ofii dhoksatanii jiran meeqatu jiru argitanii? Hundinuu gubaa biyya ormaa bahee dubbatataa jechaadha. Hedduu tokko nama gaddisiisa. Wanti kun barumsa namoota hedduu taa'ee tayyaada. Kaleessa eegalee immoo harka kana irraa muranii wama ta'aa jiru laalaa. waan garaan keessa ilaaluu hin dandeenye jechuudha sii galee waan ajaa'iba ilmi namaa kuni uummanni kun wallaahi viidiyoo isaa yoo ilaaltan jara keenya hedduu garaan isin bada nama lubbuun jiru jechuudha. Nama lubbuun jiru harka isaa dhagarra kaaniiti dhagarratti qottoodhaan kaan duratti qabaa kaan wanni ijaa qabe soo jaanii irraa muran jechuudha fannoodha.
garuu Oromoolleen kana caalaa wal godhaa jirti. Viidiyoo san namni akkatti poostii feesbuuka irratti ookaa jira waan kana. Viidiyoo kana laaluu barbaaddan telegiraama kiyya keessa seenaa. Telegiraamni kiyya qeerroo ibsa abbaa jaalaa ja'a. Karaa feesbuukaatiin argachuu dandeessanii. Wallaahi akkuma isin jenne namoonni garaa qabdan akkasuma namni garaa keessan waan akkasii hin dandeenye halkan fa'aa bareeddan hin laalinaa viidiyoo kana. Laa ilaaha illallah. Way hammeenya ilma namaa hammeenya uummata Itoophiyaa san. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Yoo dandeessan haga dandeessanitti osoo viidiyoo tana laaluu baattanii gaariidha. Please viidiyoo tana ofiifillee hin laalinaadha. Bakka daa'imni jirtuttis viidiyoo hin baninaadha. Dhimma teessan irraa illee viidiyoo sana dandeessan haga dandeessanitti. Garuu yoo xiqqoo jechuun yoo laaluu dandeesse xiqqoo karaan jabaadha. Waa laaluu hin danda'a. Obsuun hin danda'a. Jettu taate ammoo hammeenya isaanii baruudhaaf hammeenya uummata kanaa baruudhaaf hammeenya shororkeessota kanaa baruudhaaf liinkii isaa kun asirra isinii kaayatiin jira. Seenaatii viidiyoo tana laalaa. Hammeenya finxaaleeyyiin faannoo hidhattoonni finxaaleeyyii faannoodhaan uummata keenya irratti dalagaa jiran viidiyoo baateetu jira jechuudha. Mee imaajinaan tanaa mitanii achisu jirtu wallaahi. Hagam tokko viidiyoon alatti yookaan kaameeraa duubatti kaameeraa bastajarbaa jaa kanatti gartee maaltu akka dalagamu jiru yaadame tilmaama. አዲስ አበባ ኪሎን ቆጣጠረዋለን በእንትን ሰዓት ውስጥ በእንትን እንደዚህ ቀን ውስጥ ምናምን ጀቻ ዋን ሳንዴሙ ጅረን ወንተ ካናን ጀቹዳ ሀላ ካናኒ ናኖ አማራ ካኒ ጋር ናኖ ኦሮሚያ ከሰቀጣምሮኒ ስላ ከያድ ሳኒ ተስፉራ ገሩ ሴነኒ ኡመተ ነጋ ሂደኑን ቀምኔ ኡመተ ቁልቁሉ ኡመተ ነጋ ኡመተ ጅሬኝ ሳፍራ ጅራቱ ቆቴ ቡላ ደገጎ ኦሮሞ ከኸረት ያርከን ኻርከ ቁላጅ ቀበኔ አከነ ወላጅ ፕሊዝ ቪዲዮ ተና ሜ ላላ isiniin jiru garuu hammeenyi isaanii akka bartaniif ammoo akkuma daawwattan jechuun akkuma laaltanii wanti jettanii baala. Zamana kana keessatti hammeenya yookaan garjabummaa miila baasee deemu yaa arguu barbaadde ummata kana agartanii የመስቀል ጦረኞች አደሳራ ማለት ይችላል ሉጋ ለመስቀል ibsitu amantaati akka beeynutti yoo ta'e garuu uummanni kun amantaa jalatti amantaa akka baadira tokko biyya tokko habibi አይሰራልህ ሜዱሮ የሞኖፖሊ ሲስተሙ አይሰራም አሁን ላይ አሁን ዘመኑ የፌደራሊዝም ነው ገሩ ማል ለማሻል አማናሻል because ኸኛሁ ድሬ አዲረት halkan kanaan nuti kadhageenya hammeenya kanaas gaafa turu hirnoota dabreetu saawota oromoodhaa bifa kanaan konkolaataa irratti hidhee kolaasaa ture akka gooticha eebbisa addunyaa fa'aa bifa kanaan akka ajjeesanitti beeyin nuti amma ittiin dhaqqabne garuu seenaa irratti akkam beekutti yoo ta'e keenyahu namni oromoo jennuun dargaggoon oromoo biyya ambaa keessatti ammoo kutaadhaan wal qoodaatii oromoon oromoo irratti harargee arsii maarree jechaati gocha hammeenyummaa akkanaa waliin dalagaa jira. Khasani maal si ajaa'iba harka ofaan muramee garuu kanneen ammoo kaniin makiina irratti wal hidhanii akka eebbisa addunyaatti wareegame sanni yaadatanii akkasitti wal ciisaa jira. Waan jiru beeku rabbummaan gartee haadha qabu wallaalaa keenyas haa barsiisu beekaa keenyas gartee isaanattis callisuun qabu gocha uummata kanatti ammoo gaafa deebinu mootummaan ammoo uummata kana yaa mootummaa maaliif akka callisaa jirtan naan galu wanni kun guyyaan lammiilee nagaa ajjeesaa jira gocha isaanii kana maa carraa kanaa kanatti fayyadamaadhaati ol baasaa guddisaadha miidiyaa mootummaa qabdan hundattii fi miidiyaalee dhuunfaa kan qabdan hundarratti illee maxxansaati waan kana addunyaa waliin gahaati maqaatti moggaasaati sanboota akka godhullee dandeessanii bira naan galu ammoo maaliif akka hagammaa cilleessan obsuun hagaruu miti please wanni kun sirritti atteeshinitti deebi'uun qabu uummanni shororkeessonni faannoo jaamu kun sirritti xiyyeeffannaan itti kennamuu danda'udha qabu. Tuffachuun gaarii miti waan tuffatan turmadha. Kana qofaa miti hedduu tokko nama gaddisiisa hedduu tokko nama rifachiisa harka kana irraa kutanii jechaadha laa ilaaha illallah. Yoona asirratti fidillee xiqqoo istiraayikiinatti erga hidheetanii malee viidiyoo isinitti agarsiisa ture hedduu tokko laaluudhaaf waan nama jibbisiisu tokkodha laala kanammoo. Oromoo tana keessa uummata bineensa tokkotu jira natti fakkaata. Ummata bakka irraa deemuu fi bakka itti deemuun beekamne wayitu ummata kana keessatti madaqee Oromoon hammataadha jennaan bineensa hammatee madaqsee bineensa nama fakkaatu kaloo kalamaan deemu madaqsee afaan ofii barsiisee barreeffama ofii qaraasisee nu keessa taa'ee nu nyaatu jira jechuudha. Dubbii waa'ee gandummaatii fi waa'ee gosummaa osoo hin taane wanni adda namaa baasu keessatti bineensa.
bineensa Oromoon madagsee waraabessaatu maal jeejaan gandee san beeyne dhaqeetii keessummummaa bulee mee kalloo tana naaf haadhaa jeejaan kalloo loonii baanee gajjee qoraxxamuuf beeke. Oromoo tana keessa wanni madaqee jiru buttuudha. Ummata dhiiga nama hin qabne, ummata namooma hin qabne jechuudha. Ummata kanaatu wal horee ummata Oromoo keessatti Oromoo ta'ee jiraatu jira. Afaan Oromoo baratee barreeffama Oromoo baratee jechuudha. Maqaa Khadirii fi Sayyid Aliyyii fi caalaa baafatee jechuudha. Ummata kanaatu ummata nagaan jiraatu Oromoo teenya tana hiraarsaa jira natti fakkaata malee an ummata dhiiga tokko qabu lafee takka qabuutu amantaa takka waliin qabuutu akkanatti walgidir sanatti hin fakkaatu. Wayyaaneetu eebbisa addunyaa makiinatti dhee lafarra harkisee dhageenye. Garuu afaan saniin itti dubbannu kan qabne nama afaan keenya dubbatuutu arraan tana waan hamaa walirratti raawwatu jira. Nama afaan keenya dubbatuutu uffata walirraa yaasee walitti taphatu jira. Ummanni keenya hawaasa kana ni beeka. Tokkon keessan saahiba waliin qabdan. Waan kana hawaasaaf ifa gootanii ijoolleen tun biyyatti illee yoo galte qaama seeraa jalaa ba'uu akka hin dandeenyetti irratti hojjetamuu qabaan jaan gama kiyyaan. Ifi warra biyyaa maatii biyyaatus qoratanii maatiin biyyaatis hawaasa keessaa kophatti adda baafamanii beekamuu qaban. Maal qawmiin akkanaa? Maal zariin akkanaa? Isuma dhugumaa gaa warra faannoo waan arge dubbanna malee jechaadha. Oromoodhaaf Oromoon addii kana mataan duwwaa ta'e jechaadha. Gandummaadha wal qoodanii wal ajjeesuutti makiinaatti hidhanii haga wal harkisuutti jiru jechaadha. Kanaaf yeroo nu irra jirru gaa laalaa argitanii gaafa Oromoodhaaf Oromoon akkas walitti godhu jarri immoo waan nutti gootiidha. Hedduu tokko nama rifachiisa yeroo nu keessa jirru. Viidiyoon hedduutu jira. Isayyuu laayivii irratti jechaadha. Tiktookii laayivii irra seenanii jechaadha. Waan jarri walitti godhaa jiran ammas hedduu tokko nama rifachiisa jechaadha. Danda'aniin warri hamma ta'e aqlii qaban ijoollee akkasiitu qabanii murtii tokko itti murteessaniin jedha. Anyway waan hedduu tokko nama gaddisiisu qofatu baay'ata yeroo kana. Maaliifuu viidiyoon raaf qabadheef kana fakkaata. Yaada keessan koomentii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaa. Haga viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oroo Show. Bye.